Naannoo Oromiyaatti tatamsa'inni dhibee busaa waggoota muraasaaf 83 hir'isee ture bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 20 dabaleeraa jedha Biiroon Fayyaa Oromiyaa. Baatii Amajjii bara 2014 irraa eegalee daran dabalaa dhufuu tatamsa'ina dhibee kanaaf sababaan maal akka ta'e qorachuun adda baasnee jirra jechuun itti aanaan hoogganaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa Obbo Abarraa Botoree Guddisaa Sagalee Ameerikaaf ibsan. Kan babal'ina dhibee kanaati adda baasne tokkoffaan ittisa isaati irratti environmental management irratti hawaasni keenya dagannaa akka keessa ture irratti adda baasnee jirra. Inni biraan haala jijjiiramni qilleensaa mataa isaatiin babal'ina dhibee busaa kanaatiif haala mijataa uumee jira. Inni biraan dhiyeessiiwwan dhibee busaa kana ittisuudhaaf barbaachisoo ta'an dhiyeessuu irratti hanqinni bal'aadha kan ture jechuudha. Fakkeenyaaf agoobara yookaan immoo saaphanaa siree yoo fudhanne saaphanni siree waggoota 3 dura kan akka naannoo keenyatti raabsame inni sun waggaa 3 irra deebi'ameetu haaromsamuu qabu yookaan immoo bakka bu'uu qaba jechuudha. Garuu dhiyeessin saaphana sireetiin wal qabatee jiru bara kana akka biyyaatti akka naannoo keenyatti hanqina bal'aadha kan ture. Keemikaalli dhibee busaa balleessuu keessatti gahee qabanis kan nama Indoor residual spray kan jedhamu jira, abeet keemikaal kan jedhamu jira. Isaan kun akka addunyaatti hanqina baay'ee waan qabu gara biyya keenyatti bittaadhaan galee hawaasa biraan ga'uu irratti hanqinatu ture. Magaalonni barana dhibeen busaa keessatti hammaate keessaa Jimmaa, Baatuuf Shaashamannee dabalatee magaalonni biroo eeramaniiru. Obbo Alaamuddin Zeenuu jiraataa magaalaa Jimmaati. Gandoota magaalaa Jimmaa gara qarqaraa jiranitti dhibeen kun hammaatee jedhu. Namoonni dhibee busaa kanaan qaqqabamaa jiru. Namoonni sunis yaala sadarkaa buufata fayyaatti kennamaa jiru argataa jiru. Namoonni sun gandoota magaaluma Jimmaa keessaatti kan dhufaa jiran. Naannoo bishaan iddoo tokkotti kuufamuu irraa kan ka'e, injiina lafaa irraa kan ka'e qabbana tatamsa'ina dhibichaatiif haalli gannaaf mijataadha. Sababa sanaa dhibichi yeroo ganna kana hawaasa keenya keessatti dhugumaan mul'ata jechuudha. Yeroo ammaa akka odeeffannoo Biiroo Fayyaa irraa argametti godinaalee 21 naannoon Oromiyaa qabdu keessaa 13 keessatti dhibeen busaa kun hammaateeraa jedhan Obbo Abarraan. Amajjii tokkorraa qabee bifa addaatiin godinoota 13 keessatti akkasumas aanaalee naannoo 65 ta'an keessatti naannoo keenya keessatti magaalota 40 keessatti bifa addaatiin babal'ataa tureera. Namoonni dhibee busaatiin qabaman parsantii 20 dabalan. Barreen gaddaa dhuma waggaa irratti waliigala namni dhibee busaatiin qabame kan naannoo keenyatti nama 157 ture. Bara kana 200 fi 15 ga'ee jira jechuudha. Jiraattuun magaalaa Jimmaa kan biraan Aadde Hindiyaa Mohaammed magaalicharraa yeroo dheeraadhaaf tatamsa'inni dhibee busaa waan hir'atee tureef hawaasni of eeggannoo ittisa irratti qabu dagatee jira. Amma ogeeyyiin fayyaa tajaajila wal'aansaa kennuun cinatti hojii dadammaqiinsaa hojjechaa jiru jechuun ibsan. Namni keenya busaan gadi bu'eera. Namni busaadhaan dhukkubsatu akka durii waan hin jirreef itti fayyadamee agoobaraa namni yeroo ammaa qabus baay'ee gadi bu'aa ture. Akkasumas immoo biifaan keemikaalaa kanaan dura ganda hundarratti iyyuu waggaadhaan dhuma waggaa irratti biifaan keemikaalaan gaggeeffama ture. Bara darbe ganda tokko qofa irratti kan gaggeeffame kunis akkuma biyyaatti biifaan keemikaalaa kan jedhuun hin gaggeeffamne kunis jechuudha. Ganda tokko qofa hanqinni jiredhamee naannoo irraas waan hin argamneef sana gaggeessuu hin dandeenya. Baay'ee busaan gadi bu'aa deemaa ture waan ta'eef itti fayyadamee agoobaraa hawaasa keenya bira jirus gadaanaa ture. Kana amma ogeessota ekstenshinii fayyaatiinis akkasumas karaa buufata fayyaa irratti ganama barnoonni fayyaa kennamaa hin jira. Manaa manas ogeessonni ekstenshinii haala itti fayyadaman agoobaraa naanna'anii ilaalaa jiru sa'aatii kanatti jechuudha. Godinaalee rakkoon nageenyaa mudate keessatti keessumaa Wallagga Lixaaf Bahaa fi bakkeewwan kan biroo keessatti dhibeen kun hammaachuu kan ibsan Obbo Abarraan bakkeewwan gonkumaa gahamuun hin danda'amne eeruun akka itti hawaasa achi jiru qaqqaban ibsanii jiran. Wallagga Lixaarratti bal'inaan kan jiru garuu tiimiin keenya sadarkaa yookaan immoo caasaan keenya sadarkaan jiru baay'ee hojii kana xiyyeeffannoo addaatti kennanii kan hojjechaa jiru. Amma Wallagga Lixaa haalli mijataa bal'aadha kan jiru. Bal'ina dhibee busaa kanaatiif dhugaa dubbachuudhaaf tiimiin godinaa, tiimiin aanaa, tiimiin buufata fayyaa qindoominaan sirriitti oduu wal hubannee hojjechuu baannee haalli isaa baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a. Garuu amma duuti dhibee busaatiin kophaatti adda bahamee dhibee busaatiin du'ame kan jennu akka itti dubbachuu baannus dhibee busaa kanaan wal qabatee du'aatii uumamuuf hojiiwwan biraatiin jiraatanii isa kan sirriitti adda baasatti kan jiru. Fuulduratti baatii fulbaanaarraa haga sadaasaatti haalli jiru hormaata bookee busaaf mijataa ta'uun tatamsa'inni dhibee kanaa akka saffisaan dabalu taasisuu malaa kan jiran itti aanaan hoogganaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa Obbo Abarraa Botoree hawaasni gorsaa fi barnoota ogeeyyii fayyaan kennamuuf hojii itti eeguu qabaa jechuun hubachiisanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.